egaa yaa lolee yoo biiftuun nite bariite egaa yaa lolee namni lubbuun jiru waa arga namni lubbuun jiru waa arga. Erga artii kana keessa dhufee eessaa ka'eeti gaa kan inni as ga'e? Taliileetiyaa siituu naaf dahoo jaalalaa taliileetiyaa. Situna do jalala. Ayiga akkuma beekamu gaa sirba kee keessaati gaa nadhii bulbulee damma giiftii haadha jaalalaa jettee sirbiteetti kanatti jirtu. Itti waa gaafachuun kun baay'ee natti ulfaata. Amaluma koo ta'ee egaa ammaatti ispoonsara waan jedhamu. Amma biqilaan maalirra jira? Haala akkamiirra jira? Maalirraa eegna? Wahiin sidhaan madaalaatti nagorii. Sakiyas fuudhi samiirraan barare. Akkaatuma nutti mul'ate fakkaatuma humna hojjechaatiin sirboonni baay'een silaa dhaggeeffatamuu qaban kan ittiin dhaggeeffatamne jiru. Nadhii bulbulee dammaa kan ofiin si haawwanii. Nadhii bulbulee dammaa kan ofiin si haawwanii. Shamarra kafunii kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya laaf biyya keessatti argamtan nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenyadha yeroo maraa sagantoota garaagaraa ogummaawwan artii garaagaraa keessatti gama weelluutiin akkasumas immoo ogbarruuwwan afaan Oromoo keessatti xiyyeeffachuudhaan egaa ogummaa fi muuxannoo isaan artii keessatti taasisanidha kan nuti isin biraan qaqqabsiisnu. Har'as egaa weellisaa tokko faana turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa qophii keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Turtii gaarii. Hayiga eeyyamamaa taatee waamicha keenya kabajee asitti argamu keef guddaa galatoomii siin jecha egaa artist Biqilaa eenyu egaa daawwattoota keenya faana wal nuuf bari. Ayyee galatoomii ani Biqilaa Dubariin jedhama weellisaadha. Ayyee bareedaadha egaa Biqilaa egaa eessa Biqilaan erga artii kana keessa dhufee eessaa ka'eeti gaa kan inni as ga'e akkasumas immoo Biqilaan artii Oromoo kana eessaatiin karaa eessaadha akkamitti kan inni wal bare? Galatoomii gaaffii bareedaadha. Akkaataan itti gala kiyyaa ka ijoollummaarraa weelluu kana nan jaalladha. Yeroo looniin yeroo adda addaatti yeroo daboo yeroo jilli adda addaa jirutti bakka uummanni jirutti sirbuun hin jaalladha. Achumarraa ka fedhiin ani artii kanaaf qabu guddachaa gaafa dhufu manneen barnootaa keessattis gama guniilee garaagaraa sochii adda addaa hirmaannaadhaan ittiin ture achumaan guddifachaa dhufe. Ayyee bareedaadha. Egaa erga kana keessa seentee egaa daa'imummaa keetii akka ta'edha kan nuuf kaastee jirtu. Artiin immoo siif maali? Ati immoo artii kana haala akkamiin kanatti ibsitu? Dhugaa soof anaaf artiin jiruuf jireenya hoggaansiin jedhu artumtuu akkaataa hawaasa tokkoo kan ittiin ibsitu akkaataa jiruuf jireenyaa kan ittiin ibsitu jireenya keessa maal akka jiru kan ittiin ibsitu ta'uu isaatiin hubadhe. Kanaaf artiin jiruuf jireenya jedhee yoon dubbadhe nan qaanessu. Egaa waa'ee artii keessa seennee egaa yaada bal'aadha kan kaasuu dandeenyu egaa yeedaloo fi walaloo isaa immoo egaa eenyu kan siif barreessu sirboota immoo kam faadha kanatti hanga ammaatti barreessitee jirtu? Gara artiitti hogguun nufu ofuma kiyyaaf hin yaalaa ture yeedaloos walaloos iddoolee hawaasni kiyyatti argaman bohaartiiwwan adda addaa irratti argamee walaloo
akkasumaan inni barreessaan ture. Okay, yeedaloo fi walaloon kanuma keetii jechuudha. Hunda isaatiiyyuu dhagaa ammaatti ofiin hojjedhe. Kan namoonni na gargaaranis albaama keessatti hin jiraata jechuudha. Hanga ammaattuu sirboota ati barreessiteettu maal fa'aadha? Sirboonni ani barreesse ammatti hawaasa keessa kan jiran albaama tokkoof qeenxee lamaan qaba. Haa ta'u hawaasa keessa bal'inaan jira kanan jedhu sirboonni kilippiidhaan hojjedhe sadiitu jiru. Obsi barriin darbaa waan ofiikoo kan jenne saabulu. Isurururu yaa dibaabee isurururu. Obsi barriin darbaa waan ofiikoo kan jenne saabulu. Galaana galaa baatu yaa galaana jabo jabaa jabanni miitee hayyoo saarratti jabaatu. Dhiisi lakkii dhiisi uuyee inni gameessi harka laatu. Dhiisi lakkii dhiisi maaloo inni gameessi harka laatu. Gara sirboota kanaatti immoo akkati kaatee dhuftuuf yookiin immoo sagalee makee kana dhagahee akkati gara weelluu kanaatti kan akkati gortu kan si taasise maalidha? Dura si kaaseen ture ka fedhuman qaburraa ka'ee sirboota weellistoonni keenya yookaan artistoonni duraanii dalagaa turan hedduu isaan dhaggeeffadha. Akkuma dhaggeeffadhu immoo hawaasa keessattis ni shaakala siin jedheen jira. Sun fedhii kiyya jabeessaa dhufe kanumatu akkan gara muuziqaa dhufu na taasise. Durumarraa kaastee hayyeegaa akkuma beekamu gaa sirboota uummataa irratti dhagaa kanatti dura itti sirbaa turte sirboota uummataa kana immoo akkati sirbitu sirba uummata keessa jiru kana immoo akkati sirbitu kan si taasise maalidha? Tole gaaffii baay'ee bareedaadha. Akkuma atis beektu hawaasni bal'aanis beeku Oromoon aadaa babbareedaa aadaa silaa otoo kallattii kamiin xiyyeeffatamee hojjetame sadarkaa addunyaatti ibsamuu danda'u hedduu qaba. Jaalalli ani aadaa kanaaf qabu immoo sirboota aadaa akkan hojjedhu na taasisee jechuudha. Akkaataa hawaasni tokko itti jiraatu ibsuudhaaf aadaa hawaasichaa beekuun akkuma barbaachisaa ta'e akkaataa inni itti ooltee bultee isaa ibsatu immoo karaa sirbaan hin dhaggeeffadha. Sanumarraa ka'eetiin sirboota aadaa hojjechaa ture jechaadha. Egaa sirboota tokko gaafa ilaallu sirboota aadaa uummata keessa jiru bifa ammayyeessuutiin egaa yerootti sirbamuudha kan inni sirba sana jijjiiranii sirba uummata sana ati kana haala akkamiin ilaalta? Sirboota aadaa ammayyeessuun ni jedhamu sadarkaa kiliippii isaatti sadarkaa walaloo fi yeedaloo isaatti booldi godhanii ergaan suni akka hawaasa bal'aa biratti boca gaarii qabaatu gochuudha. Anaaf ammayyeessuu jechuun akkasi. Sirba ati jalqabaa uummata bira qaqqabsiiste maal ture mata dureen isaa? Ani akkuma siin jedhe bara 2002 akkuma gara hosootti makameen hiriyoota koo waliin sirboota kollekshinii hojjennee turre. Sanammoo mata duree booree baafanna jedhuun uummata kootiin booree baafanna. Booree baafanna. Maal jechuudha hiikkaan isaa? Booree baafanna jechuun waan kalee dhabne waan kalee daganne har'a ni deeffanna akka jechuuti. Kanas immoo karaa miidiyaalee adda addaa ittiin darbaa ture. Kanaan hawaasa kootti. Sirba kana gaafa uummata bira qaqqabsiistu fudhatama akkamiidha kanatti argattee maal fakkaata ture? Tole galatoomii sadarkaa adiyootti ture kanaan hawaasa kiyyaan ittiin wal baree sirbichatti kiliippiin dalagne ergasiiti bara 2010 akka lakkoofsa biyya kanaatti kiliippii hiddaannu tokkicha jedhu hoggaan hojjetu uummata kiyyaan kanaan itti wal bare sunis immoo fudhatama gaarii naaf argateera jedhee. Hayyeegaa akkuma beekamu gaa sirba kee keessaatii gaa daawwattoota keenya sagalee kee kanaatiin dhageessinee waltaa deebinu. Hayyee faadhu. Taliileetiyaa siituu naaf dahoo jaalalaa taliileetiyaa siituu naaf dahoo jaalalaa shurraabeetiyaa kummeen irraa nafii lakkii waan ofii wajjuma manaamnu tola. Taliileetiyaa siituu naaf dahoo jaalalaa taliileetiyaa siituu naaf dahoo jaalalaa shurraabeetiyaa. Kummeen irraa nafii lakkii waan ofii wajjuma manaamnu tola. Taliileetiyaa jibichi
kee kormaa taliileetiyaa qonnaatti leenjisu shurraabeetiyaa taatus boroon ormaa lakkii waan ofii bakka sin deebisu taliileetiyaa warri kee jiddaa shoree waan ofii jiddaa galaantichaa. kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtiin artist Biqilaa Faanaa taasisaa jirru ammallee akka itti fufettidha. Isin egaa qophii wiirtuu artii keenyarraa waa baay'ee barachaa itti bohaaraa bashannanaa turtii akkasiin taasisaa jirtan abdii guddaa qabna. Waa'ee artii aadaa uummata kana keessa seennee egaa ba'uun hin ulfaata. Akkuma beekamu egaa aadaan yeroo baay'ee weellistoonni egaa uummata biratti yeroo itti sirboota aadaa kana kan uummata keessa jiru yeroo isaan itti weellisanii uummata biratti komii takka kan kaasaa weellisaan tokko qofaa masaa ka'ee yeroo itti otoo aadaa uummata sanaa calaqqisiisu sirriitti hubatiin yeroo itti weellisu hin argama. Ati maal jetta kanarratti? Gaaffii bareedaadha. Akkuma beekamu namni tokko gara muuziqaatti otoo ittiin galinii yaadonni inni hubachuu qabu inni jiraataa jechaadha. Innis maalidha? Jalqaba wanti ani hojjedhu waan aadaadha moo waan ammayyaadha ka jedhu yaadee seenaa. Sana immoo erga murteesseeti sirba aadaas haa ta'u ka ammayyaa walaloo fi yeedaloo nama biraatu barreessaaf yoo ta'e hiikaa sirba sanaa aadaa sana tarii ka ammayyaallee haa ta'u abbaa walaloo barreessi yeedaloo barreesse wajjiniin kominikeet godhee wal dubbisuu qabaataa jechaadha. Achiiti dandeettii isaa haala aadaan uummataa sun itti guddata jedhu ifaajee yeroo isaatti kennee hojjechuudha qabaata. Malee qaamni tokko walaloo fi yeedaloo naa kenne jedhee fuudhee mabeen hojjeta yoo ta'e gaafuma hawaasni gaafatuufillee deebii gaariin kennuu jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo itti kennuu kan qabnu eenyu wajjinan hojjedhaa akkamittan hojjedhaa ani aadaa san hubadheera moo hin hubanne hubachuuf immoo maaltu na barbaachisa kan jedhu irratti qophii gaa godhuu qaban jedha. Amman beekurraa amma kan. Ayyee bareedaadha. Egaa ammas garuma weelluu keetti haa deebinuuti. Egaa weelluu kana keessatti egaa yeroo weelluu kana kiliippiis haa ta'u oodiyoosaas haa ta'u yeroo hojjettu keessatti bu'aa baay'eedha kan nama mudatu. Siin maaltu si mudateera? Sirboota kana yeroo itti hojjechaa jirtutti maaltu si mudateera? Muudannoon ka baay'eetu jira. Ammaaf rakkoo afaanii yookaan immoo maqaa waan tokko wallaaluutiin yeroo tokko ganama suphii ka'ee gara istiidiyoo deemuuf beellama waliin qabna ture gara Finfinneen imalaa ture jecha. Kanaaf immoo ganamaan yeroon mana kootii ba'ee gara istiidiyoo sanaa deemu ciree nyaanneen ture. Ciree nyaadhee iddoo itti goree waan ho'aa wayii tokko ajajachuu yaade jechaadha. Waan sanaan maqaa isaan beeku yeroo sitti afaan Amaariffaa kanas badaan beeku waan tureef akkanitti ajajadhuun wallaalee jechaadha. Nyaata sana jechuu barbaadee maqaa wallaalte? Maqaan wallaalee achiiti namichi tokko ammatti bareen jira maqaa waan sanaa mekkaatoo dhugaa jira mekkaatoon dhuguu barbaade jechaadha. Ani immoo maqaa wantichaa yeroo sitti waan hin beekneef keessummeessituu ofitti yaameen waanan jedhu wallaal. Ani akkuma siin jedhe afaan Amaariffaan hin beekneef maal taate maal ajajjetta waan adda addaa naan jechaa turte jechuudha. Deebiitti deebisu dhabnaan mallattoodhaan jedheen itti agarsiisee jechuudha. Kanaaf kun mudannoo afaanicha wallaaluu fi maqaa wantichaa wallaaluu irraa na mudateedha. Ayyee bareedaadha. Mudannoo ajaa'ibaati. Haa ta'u gara weelluu keetti haa deebinuuti. Ati fakkeenya kan si ta'e gara artii kanatti weelluu sagalee kana gaa daa'imummaan jalqabe jetteeta. Weelluu eenyuun faadha kana dhaggeeffachaa turte kan fakkeenya si ta'e jiru weellistoota keessaa? Tolee galatoomii. Fakkeenyi koo akkuma siin jedhe nama tokko lama ta'uu dhiisuu mala. Ana akka weellisaan yookaan artistiin tokko ekileetu fakkeenya kooti jedhu osoo hin taane anaaf weellistoonni durii kun hedduun isaanii anaaf fakkeenya kan akka Adam Haaruu, Adnaan Muhammad, namoonni hedduun kan akka Qamar Alii Birraa tokkoon isaanii gaafa dhaggeeffatu yaa walaloo isaanii yeedaloo isaanii hin quuftu kana hundaa dhaggeeffachaan ture. Moor immoo yaadannoos kanan itti qabu
sirba Adam Haruun jecha. Sirba Adam Haruun. Hayyeegaa akkuma beekamu gaa sirba artist Adam Haruun egaa uummata Oromoo biratti egaa jaallatama guddaadha kan inni qabu, kabaja guddaadhas kan inni qabu. Egaa atis immoo egaa sirba isaa keessaatiitti sagaleedhaan daawwattoota keenyaaf irra nuuf kenni. Wahiin sidhaan madaalaatti nagorii dhaamsa kiyyas fuudhi samiirraan bararii galaamsoo baddeessa jiroo gubbaas marii salaamaan na jedhiin bareedduu carcarii. Wahiin sidhaan madaalaatti nagorii dhaamsa kiyyas fuudhi samiirraan bararii galaamsoo baddeessa jiroo gubbaas marii salaamaan na jedhiin bareedduu carcarii kan jedhuun jaalladha. Baay'ee bareeda, sirba bareedaadha. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation ammallee egaa qophiin wiirtuu aartii keenyaa egaa artist Biqilaa Faanaa akka itti fufettidha. Hayyeegaa akkuma beekamu egaa sirba kee keessaatii egaa nadhii bulbulee damma giiftii haadha jaalalaa jettee sirbiteetti kanatti jirtu. Sirba kana keessatti eenyuu fi kanatti sirbitee sirba kana keessatti immoo egaa asumaan egaa icciitiin sirba kanaa maal laataa asumaan too kana nuuf kaaste? Tole eenyuuf sirbitee gaaffii jedhuufi sirbichi akka abbaan itti hiikkate ka sirbinu ofii footoo hin taane uummataa fi nama bakka na bu'a jedhuuf qaamni affeeruu barbaadu sirbicha ni affeerrata. Garuu eenyu bakka bu'ee hojjetame walaloon sun kan jedhu yoo ilaalle dubra Oromoo bareedduu safuu aadaa duudhaa uummatichaa beektu ibsuuf yaalamee kan hojjetame ta'udha sirbicha keessatti kan inni ibsuu yaadu akkasi. Hayyee bareedaadha egaa sirbichis egaa baay'ee bareedaadha. Egaa boodarra egaa sagaleetiin irraa nuuf jetta isarratti otoo hin darbiin dura amma Biqilaan maalirra jira haala akkamiirra jira maalirraa eegna? Tole Biqilaan uummata isaaf hamma danda'u ka duraa caalaa waan aadaa uummata kanaa in ibsa jedhu irratti hojjechaa jira. Kanas immoo kophaa kiyya miti hiriyoota koo garaagaraa qindeessitoota muuziqaa walii wal taanee hojii bareedaa hojjechuutti jirra. Yoo rabbi jedhee kiliippii tokko hojjedhee uummata koo bakka bu'a kanan jedhu uummata kiyyaaf jabaa jechuun barbaada. Egaa aartii kana keessatti egaa gargaarsa kan inni barreessu weellistoota biraa yeroo baay'ee sirboota walaloo yeedaloo qopheessanii humna kan isaan rakkisu gama ispoonseraatiin egaa akkuma beekamudha. Gama keetiin maal jetta kanarratti dhaamsa akkamii qabda? Dhugaadha akkuma ati jette rakkoon ispoonsaraa ijoollee keenya hedduu biraa numa ka'a. Rakkoo ispoonsaraa qabna kan jedhan ana qofa otoo hin taane namoota hedduu jira. Ani immoo uumama kiyyaanuu amala tokkoon qabu. Namoota abbootii qabeenyaa jedhamanis namoota dhuunfaadhaan waa jechuu danda'anis itti hiiqee waa gaafachuun kun baay'ee natti ulfaata. Amaluma koo ta'ee haga ammaatti ispoonsara waan jedhamu namni na wajjin hirmaate hin jiru sadarkaa hiriyoota kootitti yoo ta'e malee jechaadha. Kanaaf akkuma weellistoonni biroo dhaamaa turan rakkoon ispoonsaraa jira. Yaa uummata keenyaa yaa abbootii qabeenyaa namoonni humna aartii kana deeggaruu qabdan deeggaraa ana qofa otoo hin taane namootuma hedduuyyuu deeggaraa hin jedha. Kanan naamuu barbaada. Hayyee ulfaadhu egaa akkuma beekamu sirba keessaa nadhii bulbulee damma giiftii jaalalaa kan jedhu kana isti sagaleedhaan irraa nuuf jedhime. Nadhii bulbulee damma kan ofiin si hawwanii nadhii bulbulee damma kan ofiin si hawwanii buleetti giiftii haadha jaalala as kootu dafii suman fedhaa yaa waan ofii. Akkana. Hayyee ulfaadhu asumaan egaa xumura irratti yaada ergaa kaasuu barbaaddu gama aartii guddina kanaatiin yaada kaasuu barbaaddu kun otoo haasee kan jettu yaada xumuraa kan qabdu yoo ta'e asumaan carraa siif kenna. Weellistoonni Oromoo yookaan artistoonni Oromoo of kennanii sadarkaa kamittuu of kennaniiti kan hirmaatanii hojjechaa jiranii.
haa ta'u malee inni kun immoo qindaa'aa otoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatti akkuma nama dhuunfaatti itti yaadamee ifaajamee kan hojjetamudha jechaadha. Biiroon Aadaa fi Turizimiis immoo waan kana iddoo kennee otoo sadarkaa artii keenyaa maalirra jira jedhanii qindoominaan artistoota wajjin hojjetanii kan jedhuun dhaamuu barbaada. Inni biraan immoo sadarkaa addaa amma muuziqaan keenya irra ga'etti kiliippoonni baay'een bahaa jiru. Suni akkaatuma nutti mul'ateef akkaatuma humna hojjechaatiin sirboonni baay'een silaa dhaggeeffatamuu qaban kan ittiin dhaggeeffatamne jiru. Rakkoo miidiyaa rakkoo yuutuubiiwwan adda addaatiin hawaasa keessatti badanii hafuu jechuudha. Kanaaf muuziqaawwan hojjennu silaa tarree tokkoon otoo uummata keenyaaf hojjetaman bareedaadha. Kana waan jedhu immoo yuutuubara tokko irratti qofa otoo hin taane miidiyaan itti yaadee sirba eenyuutu miidiyaa kanaan darbuu qaba kan jedhu yeroo isaanii itti kennanii otoo hojjetanii kan jedhu miidiyaalee irree dhaamsa kennuu barbaade yoon dogoggore na uffalchaa galatoomaa isiniin jedhu. Hayyee asumaanis egaa namoota galateeffachuu barbaaddu carraa xumuraasiif kenna. Aga ammaatti kaan hiriyoota koo dhugumaa soof na cinaadhaan dhabamne hedduutu jiru. Gamuma kamiinuu jechaadha wajjin hojjennaa wajjin mari'annaa weellisaa Biraanuu Shuuquu akkasumas weellisaa Tufaa Guraaraa namoota hedduutu jiru. Ijoolleen kun ijoollee jajjaboodha dhuguma haasa'uuf gama yeedaloo gama walaloo hojjechuu irratti cichoomina guddaa qabu. Galatoomaan jechuun ni barbaada. Qindeessaa keenya muuziqaa Taamiraat Girmaa hojii babbareedaa hojjechaa jira ammatti. Dhuguma haasa'uuf ammas hojiin bira qabu hojii gaariidha jedheen yaada. Isaan ammoo uummata kiyyatu arguuf jira. Isaanillee galatoomii Oromiyaa Global Miidiyaan dhugaa haasa'uuf waan baay'ee iyyaafatee dadhabee hawaasa kanaaf ifaajaa jira. Miidiyaa gara fuulduraattis uummata keenya bakka bu'aa jedhanii eeguudhas. Kanaaf carraa kana naa kennitanii isinis waan naaf feertaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa sirba koo xiiqeeffate jedhu kiliippii dhiyoo kana hojjedheen isinii dhaammachuu barbaadaa jechaa. Xiqqoo sagaleedhaan irraa nuuf ho'i. Galaana galaa baatu yaa galaana jaboo jabaa jabanni miitee kaayyoo isaarratti jabaatu dhiisi lakkii dhiisi yuuyee ilmi gameessi harka laatu dhiisi lakkii dhiisi maaloo ilmi gameessi harka laatu. Egaa yaa lolee asumeen baratti wallaalte egaa yaa lolee jagni dubbii bultee egaa yaa lolee yoo biiftuun nite bariite egaa yaa lolee namni lubbuun jiru waa arga eega namni lubbuun jiru waa arga. Yaa lolee asumeen baratti wallaalte egaa yaa lolee jagni dubbii bultee. Galatoomii ulfaadhu siin jenna. Waamicha keenya kabajjee asitti egaa eeyyamamaa taatee maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation irra deebiidhaan guddaa galatoomii ulfaadhu siin jedha. Isinis horaa bulaa ulfaadha. Hayyeegaa kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtiin artist Biqilaa faana taasisne egaa waa baay'ee barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa turtii akkasiin taasistan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.